السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا هردوفتوتا جباياتهم نجا كيسانيا نجا الحمد لله بقى نجا ندني سنين جلا ويا هراتسي أكو ما جافي كيسانيتين وانت اسمه جافتن كمان نسين نتيجة رجتورا جباياتو برتي وياتيو كمو يرودن دعمتي ميشالي من كيسا ميشالي إيجار سمناتي فولاني في أقسمس وانتوتا اسم فيدان كميو سن يسود أفي يرو كميو نيتتافن نجتورا kanuma wal qabateetini gaafii isin dhiyeessitan irratti hundaa'uudhaan meeshaalee ijaarsa manaa qabannee isin dhiyaanneeti jira jechuudha. Gabayaatu birratti wanti dhabame tokkollee hin jiru. Wanta kamiyyuu nu gaafadha yoo jettan ammoo gaafannee isin dhiyeessina jechuudha. Meeshaalee mana keessaa, meeshaalee ijaarsa manaatiif oolanii fi akkasumas wantoota garaagaraa kamiyyuu kan gabaa keessatti argama yookiin ammoo gabaarra oolan kamiyyuu isin dhiyeessuudhaaf nuti yeroo kamiyyuu qophiidha jechuudha. Isinis nu gaafachuu dandeessanii gaafii keessaniifis isinii qopheessuun dirqama keenya jechuudha. Isinis shakkii tokko malee akkasumas meeshaalee kana kan isinii dhiyeessinu gabaa irratti gabayaa irratti haalata kamiin gatiin isaa akka jiru gaafanneeti jechuudha kan isiniif dhiyeessinu. Isinis asirraa hirreeddanii yookiin ammoo baasii hagama kan isin gaafatuu fi baasii keessa yookiin ammoo karoora keessan karoorfachuu ni dandeessan jechuudha. Wantoota mana keessatti bitachuu dandeessan fakkeenyaaf meeshaa manaa bitachuu yoo barbaaddani meeshaa manaa bitachuudhaaf hangam akka isin barbaachisu yookiin ammoo baajanni keessan hangam akka jedhu herreegachuu dandeessan jechuudha. Akkasumas meeshaalee ijaarsa manaatiif oolanii mana ijaarachuu yoo barbaaddan wantoota isin barbaachisu yookiin ammoo gatii isaatii fi meeshaa isin barbaachisu haaluma salphaa ta'een beekuu dandeessan jechuudha. Kanaafuyyuu mana ijaaruudhaaf mallaqa hagam akka isin barbaachisu meeshaalee mana ittiin ijaartanis hangam akka isin barbaachisu beekuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuyyuu YouTube chaanaalii keenya hordofuudhaan irraa akka fayyadamtan asumaan isin affeerra jechuudha. Okay, guyyaa har'aatis gaafii keessaniidhaan kun kan dhiyaate jechuudha. Namoonni tokko tokko kun warroota mana ijaarachuu barbaadudha yookiin ammoo mana ijaarachuudhaaf karoora qabudha. Meeshaan ijaarsa manaa kan barbaachisu wantoota akka qorqorroo, simmintoo, mismaarii fi wantoota kanneen nu dhiyeessi jettaniiti jirtu. Anis haga dandameen isiniif dhiyeesseeti jira jechuudha. Asirraa qayyabachuu yookiin hubachuudhaan karoora keessa yookiin ammoo baajata keessanii sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Haalaan irraa fayyadamtanii faayidaa guddaa isinii qaba jechuudha. Kanaafuyyuu hanga qorqorroo irraa qabeetiin hanga mismaaraa isin biraan ga'a jechuudha. Mana ijaaruudhaaf kana isin barbaachisa. Keessattuu yoo ijoolleen biyya Arabaa jirtan jechuudha. Beekuudhaaf mana ijaarachuu barbaadde qorqorroon takka meeqaan jirti, simmintoon takka meeqaan jirti, mismaarri hoo meeqaan jira waan jiru si barbaachisa. Gatii isaa beekuu qabda. Haaluma salphaan mana kee teessee intarneeta fayyadamuudhaan mana tokko ijaarachuudhaaf maal akka si barbaachisu, gatii hagam akka si barbaachisu beekuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuyyuu gaafiin keessan kardhaa kan isin gaafata yookiin ammoo warroota gaafatanii fi meeshaalee kanneen jechuudha. Meeshaalee kanneen ammoo haaluma salphaa ta'een an fedheetiin isiniif qopheesseeti jira. Isin ammoo gatii isaa beekuu ni dandeessu jechuudha. Tokkoffaan, lammaffaan, sadaffaan kiiloo fi haala kamiin akka jiru beekuu ni dandeessanii. Kanaafuyyuu hanga dhumaana hordofa irraa fayyadamtu warroonni karoora ijaarsa manaa qabdanis ni tole. Jalqabarraa hogguu yookiin ammoo mana tokko ijaaruudhaaf gubbaarraa yoo isin jalqabe qorqorroo hogguu isiniif himu gaafii keessan jechuudha. Qorqorroon mana tokko ijaarachuudhaaf yookiin ammoo hangamiin akka jiru luukiin takkattiin yookiin ammoo fireen takkattiin abbaa takkattiin meeqaan jirti waan jedhu gaafatameeti jira. Innis bifa sadiin jira jechuudha. Kwaalitiin isaa yookiin ammoo sadarkaan isaa inni tokkoffaan qarshii 200dha. Inni lammaffaan ammoo qarshii Itoophiyaa 185dha. Inni sadaffaan ammoo 160 jechuudha. Kunniin sadarkaan isaa ka tokkoffaa baay'ee tokko cimaadha. Inni lammaffaan ammoo akkuma lammaffaa ittaanii baay'ee tokko bareedaadha. Sadaffaan ammoo isa dhumaati jechuudha. Kanaafuyyuu haala kanaanii mana luukii meeqaa ijaarachuu akka barbaadesitu beeka. Kanaan herreegachuudhaan mana luukii 80 yoo ijaaradha yoo jette tokkoffaan yoo ijaaratte 200 baay'iftee beekuu ni dandeessa. Lammaffaan yoo kan ijaaratu taate 185 herreeddee beekuu ni dandeessa. Sadaffaan yoo kan ijaaradha jettu taate 160 herreeddeetiin beekuu ni dandeessa jechuudha. Kan haaluma salphaan baajata keetiin wal madaalchifteetiin tokkoffaan ijaaradha moo lammaffaan ijaaradha akkasumas ni guddisa moo ni xiqqeessa waan jedhu si fayyada jechuudha. Kun gatii isaa beektee herreeddeetiin haala saniin mana kee guddina isaatiif xiqqina isaa murteessuu ni dandeessa. Sadarkaa isaas tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaan waan ijaarattu haala saniin murteessuu ni dandeessa jechuudha. Akkuma gatii walii caala jechuudha. Inni tokkoffaan baay'ee tokko cimaadha, lammaffaan akkasumas sadaffaan ammoo isa dhumaati jechuudha. Baay'ee tokko gad aanaadha jechuudha kan 160. Kanaafuyyuu luukiin
sadarkaa tokkoffaa 200, lammaffaan 185, sadaffaan 100. Kanaafuu tokkoffaan akkasii, lammaffaan sadaffaan kana keessa ati filachuun sun mirga keetii. Baay'ina mana keetii yookiin ammoo luukii meeqa akka ijaarrachuu barbaadus murteeffachuu ni dandeessa. Gatiin isaa kana jechuudha. Haala kanaan herreegachuu, haala kanaanii mallaqa keessa yookiin ammoo baajata mana ittiin ijaaruudhaaf qopheeffatan beekuu ni dandeessa jechuudha. Kan itti aanu ammoo simmintoodha. Simmintoon ammoo gosa baay'eetu jira jechuudha. Itoophiyaa keessa simmintoo gosa baay'eetu jira. Kanneen keessaa ammoo ciccimoo kan ta'e isa lamaa isiniif qabadhee dhiyaadheeti jira jechuudha. Gabaa irras yeroo baay'ee kan argamu isa kanneen lamaanidha. Gatiin isaas baay'ee tokko bareedaadha. Kwaalitii yookiin ammoo ciminni isaas baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Baay'ee tokko filatamaadha. Kanatu filatamaa, kanatu gabaa irratti yeroo baay'ee argama jechuudha. Innis tokkoffaan simmintoo naashinaal simmintoo kan jedhamuu fi daangootee simmintoo kan jedhamu kana kunniin lama baay'ee argama jechuudha biyya keessatti. Yeroo baay'ee suuqa irratti kanneen lama argachuu ni dandeessani. Isas akkasumas gatii isaa beekteetiin manni kee hagam akkasi gaafatu tilmaamuu dandeessa. Gatiin isaa ol kaa'adha ni danda'amoo hin danda'u. Mana kee yogguu guddise gatii simmintoo kanaatiin mana kana xumuruu ni danda'amoo xumuruu hin danda'u waan jedhu baajata kee murteessuu beekuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu innis baay'ee tokko barbaachisaadha. Akkuma gaafii keessaniitiin innis daangooteen ni jedhamu kun baay'ee tokko cimaadha. Innis 50 yookiin ammoo kiiloon 50 185 dha. Kiiloon 50 jechuudha. Kiiloon 100 ammoo 370 jechuudha. Kanaafuu haala kanaanii simmintoo kanas herreegachuu ni dandeessa. Gatii isaa beekuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Baajata keetiifis beekuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu daangootii simmintoon inni jedhamu tokko 50 kiiloo yookiin ammoo kiiloon 50 370 jechuudha. Kanaafuu herreeguu ni dandeessa. Yookiin ammoo simmintoo kana kiiloo isaa 100 birrii firee 10 yookiin ammoo firee 20 yookiin ammoo firee 50 kasi barbaachisu taate gatiin isaa hagam akka ta'e beekachuu yookiin ammoo beekuu ni dandeessa. Herreeguu fi baajata keetiin wal madaalchisuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu faayidaa keessanii waan isin barbaachisu waan ta'eef simmintoon kana fakkaata jechuudha. Kan itti aanu ammoo naashinaal simmintoo jedhamudha. Kunis baay'ee tokko bareedaadha. Akkasumas innis kiiloo 50 fi kiiloo 100 isinii dhiyeesseeti jira. Inni kiiloo 50 180 dha. Inni kiiloo 100 ammoo yookiin ammoo kiisa lama yookiin ammoo qalqala lama inni jedhamu 360 jechuudha. Kunis baay'ee tokko bareedaadha. Simmintoon Itoophiyaa keessa baay'eetu jira. Yeroo baay'ee kan gabaa irratti argamu ammoo kanniin jechuudha. Kunniin baay'ee tokko filatamaas baay'ee tokko bareedaas yeroo baay'ee namni kana waan filatuuf baay'ee tokko bareeda jedhee waan yaadeef kan isin qopheesseeti jira. Kana fakkaata jechuudha. Kan simmintoos asumatti xumurra herreegachuu gatii isaa beekuu kan ijaarrattan ammoo akka ijaarratti kan karoora isaa qabdu ammoo haala kanaan ijaarrachuu ni dandeessa jechuudha. Beekuudhaaf baay'ee tokko isin fayyada. Yeroo kamiyyuu waa tokko hojjechuun duratti waan si barbaachisu san beekuun dirqamaadha. Achi booda ammoo gara gatii isaatti yookiin ammoo hagamiin akka jiru beekuun ammoo si barbaachisa jechuudha. Achi boodaadha herreega hojjetachuu kan dandeettu. Akkasumas baajata kee ni danda'amoo hin danda'u waan jedhu murteessuu kan dandeessu achi booda jechuudha. Kanaafuu haala kanaanis simmintoon qorqorroon kana fakkaata jechuudha. Kan itti aanu ammoo mismaariidha. Mismaaris gaafataniiti jirtanii. Kunis hojii manaatii fi yookiin ammoo ijaarsa manaatiif wantoota barbaachisan keessaa isa tokkodha jechuudha mismaariin. Mismaara hogguu isin dhiyeessu mismaaris gosa baay'een jira. Kunis lakkoofsaanis ni jira. Lakkoofsa garaagarummaa lakkoofsaa jechuudha. Lakkoofsa guddaa lakkoofsa xiqqaa waan jedhuuni gatiin isaanii gargar ta'a jechuudha. Garuu ammoo irra caalatti kan isin barbaachisu lama qabadhee isin dhiyaadheeti jira jechuudha. Kunniin ijoodha jechuudha. Isaan lamaan kunniin kan hafan ammoo lakkoofsa warroota xixiqqoo ta'anidha. Gatiin isaanis akkasumas garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Kanaafuu ijaarsa manaatiif yookiin mana ijaarrachuudhaaf gama kamiiniyyuu haa ta'u eessaaniyyuu haa ta'u dirqama waan isin barbaachiftuu fi beekuu qabdan jechuudha. Kanaafuu mismaariin gosa lamaan isin dhiyeessa jechuudha. Mismaariin tokkoffaan kan qorqorroo itti dhahanidha. Kan qorqorroodhaaf barbaachisu jechuudha. Mismaariin qorqorroodhaaf barbaachisu kuni saanduqa yookiin ammoo ishigii tokkodhaan kan gurguramu 250 jechuudha. Saanduqa yookiin ammoo kaartoonii ashagamee tokko kan gurguramu inni qorqorroo jechuudha. Kan qorqorroo dhoofsisu 250 dha. Gara kiiloo tokkootti yogguu deemnu ammoo kiiloodhaan bitachuu yoo barbaaddan kiiloon tokko birrii 90 jechuudha. Inni mismaarii qorqorroo jechuudha. Kunis barbaachisaadha. Kan itti aanu ammoo isa mukaan dhahamu jechuudha. Lakkoofsa olaanaa yookiin ammoo isa guddicha ijaarsa manaatiif lakkoofsa xixiqqaanis barbaachisa. Guddaanis barbaachisa. Garuu ammoo guddaan inni olaanu jechuudha. Saanduqa yookiin ammoo kaartoonii tokkodhaan kan gurguramu shigiin jechuun 230
Gara kiilootti hogguu deebifne ammoo kiiloon tokko inni kun jechuudha birrii 70 jechuudha. Kanaafuu haala kanaan namni mana ijaaratu tokko as keessatti haala kanaan gatii meeshaalee kanneenii yoo beeke mana ijaarachuun isa hin dhibu, mallaqa ofii beekuu, humna ofii beekuun isa hin dhibu jechuudha. Gatii meeshaalee kanneeniis beekuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Waan kamiyyuu beekuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Kanaafuu gabayaa tuub irratti wanti isin dhabdan tokko illee hin argamu jechuudha. Akkasumas wantoota nuti isiniif hin dhiyeessine isinis kan barbaaddani caalmaa yoo argame meeshaa sana isinii dhiyeessina jechuudha. Koomentii jalatti barreessuu dandeessanii lakkoofsa viidiyocha keessaa argattaniinis bilbiltanii nutti himu yookiin ammoo nu gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu asirraa fayyadamuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Ni fayyadamtu wantoota garaagaraa ni beektu wantoota isin barbaaddan kamiyyuu isin dhiyeessuudhaaf yeroo kamiyyuu nuti qophiidha jechuudha. Kanaafuu isin waan isin barbaachisu ta'ee biyya keessatti beekuu dhagahuu barbaaddan kamiyyuu gaafachuu ni dandeessanii nuti haala kamiinuyyuu isin biraan geenya jechuudha. Kana hogguu jennu ammoo meeshaa kana hogguu isin dhiyeessinu akka beektaniidhaaf malee nu meeshaa kana ni gurgurra yookiin ammoo ni qopheessinaadha miti. Namoonni tokko tokko akkasittidha kan hubatanii meeshaa kana bootaa itti argamu yoo bitachuu barbaadan dhiyoo naannoo sanitti yoo jiraatan ta'e bitachuu ni dandeessan. Garuu ammoo naannoo sanarraa fagoo yoo kan taatan ta'e meeshaa san fakkaatu diizaayina isaanii qabattanii meeshaa san fakkaatu bakka kamittuu hojjechifachuu ni dandeessan jechuudha. Meeshaa mana keessaa fakkeenyaaf meeshaa mana keessaa as dura isiniif dhiyeessine sanniin amma nuti hin gurgurraa osoo hin taane isinii gaafannee meeshaan bifa kanaa meeshaa haala kanaan jiru meeshaan sadarkaa kanaadhaan jiru gatiin isaa meeqa Itoophiyaa keessatti hangamiin argama waan jedhu akka beektaniidhaaf malee nuti ni qopheessina yookiin ammoo ni gurgurraadha miti. Kanaafuu akka isin beektanii akka isin itti fayyadamtaniidhaaf namoonni tokko tokko hin beekanii wanta tokkotti seenanii rakkatu jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasitti rakkachuu osoo hin taane information gahaa argattanii beekuu akka barbaaddaniidhaaf waan ta'eef kan isin qopheessinu isinis beekuu yoo barbaaddani information gahaa argachuu yoo barbaaddani nu ajajaa yeroo kamiyyuu isiniif ajajamna waan kamiyyuu qopheessinaan isiniif qopheessina. Garuu isin ammoo daawwattanii subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatti haga walitti deebinutti nagayaan nu tura. Bye.